Guyyaa tokko dhugaan koo ni baha. Yoo shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallee tokkummaan bakka jirtan hundaatti hundi keessanii fi'atu jecha Oromiyaa 24 chaanalii lammaffaa fayyaa Oromiyaa fayyaa irratti kan xiyyeeffatu banatee waan jiruuf komentii jalqabaarra deemtanii subscribe like fi share gochuun akkuma Oromiyaa 24 irratti na deeggartan kan irrattis akka na deeggartan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara seenaa har'aati. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Shawaa Dhihaa baadiyyaa Olonkoomii keessatti yeroo ta'u barnoota koos kutaa 1 hanga 5tti akkoo kiyya biratti baradhe. Harmeen koo anaan manatti waan na godhatteef maqaallee kan abbaa isheetiin waamama. Anaan akkoo kiyya biratti dhiistee magaalatti galtee heerumte. Yeroon kutaa 5ffaa baradhu umuriidhaan baay'ee kan na caalu jaalalaafis kan hin madaalle tokko anaan na fuudhuu barbaadee jaarsa akkoo kiyyatti ni ergata. Akkoon kiyyas fedhii kiyya gaafattee yeroo ani diduu namtichi kun baha koo fi galma koo eegsisee dargaggoota garaagaraan na doorsisu eegale. Kan naaf hin oolle guyyaa tokkos hiriyoota koo waliin tulluudhaa qoraan bu'adhee yeroon deebi'u karaatti na qabanii na butanii miillaan naannoo sa'aatii 4 erga na deemsanii booda mana fira isaa tokko na gashe. Butiin naannoo keenyatti aadaa baratamaa haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kana hafe ta'us otoon butamuu koof wabii qabu deemee iyyachuudhaaf haalaa fi karaa hin arganne. Naannoo baatii tokkoof mana tokko natti cufanii nyaataa fi dhugaatii koo naaf kennu. Fedhii koo malees mana sana keessatti na gudeede. Otoon jaallatiinis akka horii galmi koo fi boomsi koo eegamu waggaa tokko naannoo kana hin jiraadhe. Waggaa tokko booddee gara naannoo mana akkoo kootti mana jiraatu na fidate. Yeroo sana ulfa guutuu waanan tureef inumaa kana booddee garatti deemtu hin qabdu jedhee wanta yaadee tureef gabaa fi bakkeewwan garaagaraa qofaa koo nagadhiisee deemnee galee. Haa ta'uutii garuu ani gabaan baha jedheen ulfa guutuu ta'een magaala mana haadha koon dhaqe. Haadha koodhaanis ani nama kanatti hin deebi'u halkaniif guyyaa bahee galee na reebaa eegumsi isaa akka nama simbira midhaan irraa eegaa jiruuti malee kuni namaaf miti namummaa koo baay'ee na sarbeeraa deebi'uun barbaadu jedheen isheetti hime. Isheenis homaa rakkoon qabu fedhii kee kan hin taane yoo ta'e na bira taa'ee na bira jiraadhu jettee na jajjabeessite. Guyyaa sana halkan guutuu namichi kun mana akkoo koo deemee lafa gabaas na barbaadee namootatti illee yaafatee erga na dhabee booda jaartii kanatu mucaa kana dhokse jechuun akkoo koo manatti galee reebee mana ishee mana citaa keessa jiraattutti abidda qabsiise. Halkan sana namoonni dallaa horii eegan mana akkoo koo gubachuu arganii fiigichaan deemuun akkoo koo fi meeshaa qabdu keessaa baasanii fi mana sana eenyu akka gube karaa poolisii qorannoon jalqaba. Namoota shakkaman keessaa anii fi namichi dirqiidhaan na fuudhe kun mana seeraatti waamamna. Ani sababan abbaa manaa koo biraa bahee badee haadha koo bira jiraachuu eegaluu koo yeroo himadhu seerri garuu yaada koo na jalaa kuffise. Ani guyyaa sa'aatii 6 irratti mana kan hin bahe yeroo ta'u manni sun immoo kan gubate halkan walakkaa naannoo sa'aatii 7tti. Abbaan manaan koo warra seera qoratan qorattoota yakkaatiif qarshii kennee ofii bilisa of taasisee mana hidhaa keessaa bahe. Ani immoo ulfa guutuu ta'een mana hidhaa seene. Rakkoo bakka sanatti na qunname anaaf rabbi qofatu beeka. Yeroodhaaf mirgi wabiis naaf eegamee hangan daa'ima koo dahutti mana haadha koo nan ture. Rabbi na gargaaree daa'ima koo daheen guyyaa 3 booddee garuu waggaan 2 natti murtaa'ee daa'ima koo haadha kiyyatti laadheen mana adabaa seene. Yeroon isaa yeroo baay'ee nama gaddisiisu ture. Dubartiin deesse daa'ima ishee kunuunsiti. Ani garuu otoon ciniinfadhu waa'ee yakka sanaa yaaddaan ture. Harki koo qulqulluu ta'uusaa rabbillee naaf beeka. Haa ta'utii garuu qarshii 1,000 akkan kaffaluu fi waggaa 2
akkan adabamuuf narra taa'e. Ol iyyadhees falan dhabe. Daa'imni koo waggaa 2 yeroo taatu ani immoo mana adabaa keessaan ba'e. Ergan ba'ees namichi kun dubartiin kun haadha manaa kooti jedhee na doorsisuu fi haalota garaagaraa narratti qindeessuun dhiisne. Haa ta'utii garuu haadha garaa kutattee addunyaan garaatti jabaattee daa'ima ishee deessirraatiillee guyya 3tti kan gargar baate waan hin ta'eef homaa isaan sodaanne. Yeroo inni eeboo qabatee na doorsisuuf ka'u anis yoo dhiira taate kootti jedheen haaduu mana keessaa baafadheen akka nama maraatee gaditti fiiguun eegale. Namoonni qe'ee akkoo koof qarshii walitti buusanii mana ijaaran keessa akkoo koo wal'aanaa daa'ima koo qabadheen waggaa 1 jiraadhe. Yaadni koo yeroo hundaa haala ittiin nama kana haaloo ba'u malee waa biraa na yaachisuu waan na dideef namoonni qe'ee koo na gorsanii haati koollee qarshii na gargaartee biyya hambaa deemuuf piroosesiin eegale. Rabbis na milkeessee imala koo gara biyya Beeruutitti raawwadhe. Haa ta'utii garuu biyya ormaa taa'eenis nama kanaan ani nagaan arganne. Daa'ima koo haati kiyya itti rakkattee guddiste. Anis waggaa 1 guddifadhee harka akkoo kiyyarraatii butee mana warra isaatti gashe. Jaarsas abbootii amantaasitti ergus haa ta'utii garuu naaf deebisuu hin dandeenye. Daa'ima ishee kan barbaaddu yoo ta'e natti heerumtee na waliin haa jiraattu ani isheetiin homaan goonee jechuudhaan isaanitti dubbachaa jira. Sababa isaatti waggaa 2 mana hidhaa mana akkoo kee gubda jedheen hidhameen bahe. Kun otoo nan gaheen daa'ima koollee akkoo koorraa fudhate. Nama kanatti araaramee waliin jiraatii yeroon gara biyyaatti deebi'u rasaasa bitadheen qaaruu isaa keessa rukuteen lubbuu isaa dhabamsiiseen harka koo mootummaaf kennuun barbaada. Hiriyoonni koo yaada yoo qabaattan yaada keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Leebachittu beenatittu leebadoolu beenunoolu leebadeera. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaan ammaan kanasniif dubbise dhageessanii jirtu. Buleettiin keenyi gara biyyaatti yeroo deebi'u nama kana nan ajjeesaa jechuun nutti dubbachaa ni jirti. Tarii haala isheen itti guddattee fi rakkoo fi mudannoo ishee irra ga'eerraan kan ka'e wanta kana gochuu ni dandeessi ta'a. Haa ta'utii garuu addunyaan kun kan nama ajaa'ibdu haalootiin wanti deebi'ee garaa nama ga'u hin jiru. Ani akka dhuunfaa kootti gara biyyaatti yeroo galtu nama kana rasaasa bisadhuu ajjeesin siin jedhatu hin taane wanti darbeera jaa ta'eef kanatti barbaaddu immoo daa'ima kee waan ta'eef hanga daa'imni kee waggaa 7 guutuutti seerrillee waan siif eeyyamuuf karaa seeraan gaafadhuutii daa'ima kee fudhadhu siin jechuun barbaada. Wantoota inni ittiin si doorsisu ammayyuu yoo qabaate gama seeraatti himtee adabbii maluu fi akka fudhatu kanarratti dhimmi dubartootaallee wanta si gargaaraniif karaa sana akka jedhu dhaamsa siif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee nama akkanaa waan isin gorsitan hin beeku yaada keessan qoodaaf jecha qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hagayoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan sabskiraayib gochuun maatii keenya argatanii booddee karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Leebachittu beenatittu leebadoolu beenunoolu leebadeera. Leebachittu beenatittu leebadoolu beenunoolu leebadeera.